namni dhufee natti hime akka badde jechuudha. Anillee nama natti hime ani keessa jiru. Sayyid Naabeeti rasaasa kana achi narraa qabe. Ani keessa jiru. Yaa Sayyido. Ani keessa jiru. Kan keessa jiru wabiidha. Kan keessa jiru Iyaasu. Ani keessa jiru. Yaa Sayyido. ወይኔ በዛ ወጣ በዛ ገባ በዛ መጣ በዛ ሄዳ እያልክ ይሄን አልቆይተክ ዛሬ ደግሞ እኔ ኬሰን ጅሩ ጀመርክ እንዴ? እንዴ እንደው ይገርምሃል። ምን አባቴ በሰላም ነው እኔ ኬሰን ጅሩ ብላ ምትጨው nagaanis ni baata akkam jirtanii fayyaa qabdanii kabajamtoota hordoftoota haadha cabsa nama tokkotu koomentii irratti maal jedhe maalatiin argitu maala keessatti maqaan ishiituu haadha cabsaati jedhani maqaa kana innaan itti jedhee ilaalladheetuma baafadhee natti fakkaata. ያው ኢልሚ ካንኮስ ባይ ማታካ ጨጨብሳራ ሰው አርጊተኒ አመዘቹራ ዋን አርጌ ዱፌ ካያ ጀማዓት ከ ዋን አርጌ ዱፌ አኒ ኬሰን ጅሩ ጀቹ ጀልቀቤ በር እንላል አሲ ፉዴ ሱማያት ጌሴ ሱማያ ራ ፉዴ ሴዶት ፊዳ ሴዶ ራ ፉዴ ሱማያት ጌሳ ሱማያ ራ ፉዴ ሴዶት ፊዳ ጅዱ ከነ ኬሰቲ ቡኮዱማ liitiidhuma galgala bukeessanii ganama toshachuudha. Toshee ka'ee amma ani keessan jiru. Ani keessan jiru aleeko. Ani keessan jiru. Yaa Sayyidoo ani keessan jiru. Ani keessan jiru. Abbaan koo bade. Ati keessan jirtu. Eenyurii kan keessan jiru. Eenyu kan odeessaa bahe, eenyu kan baxabbaxaa bahe, eenyu kan borcaa bahe. ጭራሽ ሞ አማታካዩ ዱፍቴቲ እኔ ላይ ምናምን ብዬ ነው ለማክሪሽ ነው ወሊገ ደምተኒ በጠበጠኒ ካተኒ ጋፋ ዱብቺ ቢሻቴ ሚናኒቺ ገረ ቢዴና ቶሸሙቲ ትካው ቡኬፈሜ ቡኮሳ ፊጣቴ ጀቹራባ ቡኮሳ ፊጣቴ ጋፋ እኒ ቶሸሙዳ አዴማ ዝሩ ani keessan jiru jechuun kun maaluma jechuudha meenaan galle bar ani keessan jiru wabii keessa jira maalitti argite wabiin keessa jiraachuusa hande Iyyaasuunis keessa jira Iyyaasuu kan biraallee jira de hundumtuu maseenani maqaadhuma saatti maali maqaan isaa Umar moo maal jedhan Umar maamii jedhasayyuu garauma nama raasa moo gaafa maamii jedhu taana addesaa maamii tuub jedha garaadhum nama raasa gaafa dhaqanii immoo maqaa isaa arganii bukeessaa isaa argan immoo waanuma ajaa'ibaa qaba gurbichi ilama achi deemete ila sume እንዲህ ነው እዚህ እንደዛ የሆነ ነው አቺ ሞን ወይ ዜዶ እንዴ ሱመያ እኮ እንዲህ ያደረገች ነው እንደዛ አለች ኧረ ከነ በጥባጢ ከንሰራን ኮኖ ጅራን ይፈጥ ገርነትስ ገርስትስ ጀማ ዱመረ ጌራውቴ አኒ ኬሰን ጅሩ ዱፌጋ አባና ማበደ ሜቆያን አርጊተኒ እንተ ወጣ በር እንተ ወቢ ኬሰ ጅራ ወቢን ሸከጀ ጀቤሰቱ ወባል አከስቲ ሞርማቱዳ ጋፋ ዱራ ማል ጅራ ጋፋ ዱጋት የሚዲያቲ ባስተኒ ማለከንተ ዮ gar miidiyaatti baastani ayyuun bakka jirturre isinin beeksisa jechaa ture jechuudha. Dhugaa jirtu gaafa baruu barbaadan dhugaatii yanaa baasa. Maal akkana goota maal akkan ta'e maaltu akkanarra ga'e hunda isaanaaf baasati sana booda intinidha jechaa ture jechuudha. Wantoota ayyuun eessa akka jirtu akkasumayyuu ayyuu irra maaltu ga'e akka jiru
sababa maaliitiif akka isheen badde isinitti hima jechaa ture. Inna har'a ammoo ani keessa hin jiru. Ani keessa hin jiru jedhee bari niyyate bari. Yaa Rabbi tiyya maaluma sii godhaan jedhe bari yaa waymee maamiitu. Ati moo ati maa dhiisi yaa Umar kan jedhan kuni bakka ati fayyaa miti. Fayyaa otoo taate immoo akkanan taatu dhugaa siin jedha fayyaa miti. Nama asansiisa dhugaa akkana ta'uu kan keetiif garuu baay'ee takka nama asansiisa. Ani si jammar viidiyoo kan kee badaayyuun hordofuun ture har'a qomna garuma nan jala taa'ee dhaggeeffadhe ani keessa hin jiru kan kee kana jechuudha. Odoo keessa jiraattee nagarramta maali kana achi fachi deemte borci ta'uu maali iddoo tokko keessa odoo iddoo tokkotti argamtee iddoo takka teesse bakka sanatti argama bakka sana keessa jira siin jedhani ati bari keessa iddoo takka teessu asumaaf achi fiidda bara ani keessa hin jiru dhabare niyyata basmaa niyyata yaasa idoona dhiisii ani keessa hin jiru nama shakku sittanima jedha bara meeqoo hin dhaggeeffanna sagaleessa. Feetu ani nama shakku irra guddaan nama shakku jechuudha. Wabii shakka. Wabii mataa keetti hararan. Yaasullee shakka. Waan ani ilaale jechuudha. Yoo laaltan isin qoy maal godhe ani mee? Ati waan goote sitti ma dhaggeeffadhu yaa baatii kana. Ati waan goote jechuudha. Olii gaddeemtee oduu odeessitee waan hin argin arke jettee Sumayyaan deemtee waa meeqa ishiitti odeessitee mucaan nagaadhaan teessee ilmaan isii guddifataa jirtu sammuu isii jeeqxee maa odeessitaa ati olii gaddeemtee akka dhiiraan taatu ati dhiira miti itti maan jira barna dhagaa jira ilaata. Adaraa keessan immoo sheeritti gootanii raawwatanii akka dhufee nan arrabsine gurbichi maraatudha. Gurbichi maraatudha akka dhufee nan arrabsine maraatudha asumattuu natti dhufaa laa erge. Akka bata kanayyuu bakka takka gadi dhaabbatan natti fakkaatu wasin fayyadee bata akkuma akka allaattii barariyaa kanatti hin dhufne adaraa keessa sheeritti hin godhina warreen isa jaallattanoo hin jirtan hin beeka. Ani hin jibbu bar nama kamiyyuu hin jibbu dhugaa dubbachuudha kan nama kamiyyuu hin jibbu nama kamiyyuu hin jaalladha akka namaatti jechuudha. Akka namaatitti akka nama fakkaatti akka kan kootiitti akkatti nama kamiyyuu hin jaalladha ni kabajaan so garuu jecha isaaniitiif immoo nama mormaani jechuudha. Haala jecha wanta hin fakkaanne takka gaafa jiran akkasuma immoo waan kaleessa jedhan takka har'a duuba deebi'anii waan sana akka waan nam dagatanii yookiin immoo akka waan nama waan sana hin dubbatini yookiin immoo akka waan nama waan sana irraa hin beekne takkatti gaafa immoo as deebi'anii ana miti waan akkanaa kan godhe ani waan sana keessatti hin argamne ani waan sana hin taasisne ani waan sana hin jenne ebeluutu jedhe ebeluutu taasise gaafa jedhamu sheemidha maalati nama guddaadha miti ati nama guddaadha miti yabboleessaa moo arga guddate namichi kun arga guddate natti fakkaata mee marammarsiisna ilaalchisuu qabna umureessa jala bara kana wanti hundinuu ilaalamuu jalqabe qilleessa irratti umureessaa ilaalchisuu qabna. Ani keessa hin jiru wabii ara wabiin kun rakkate jidduu kanatti basmaa mucaan ajjeestani bar dhugaa seenaa je'a sanayyuu seenaa maalii odeessitame gadi guuraa jirta gingishaa jira bara akkasitti la akkuma gingishaa jira amma kanammoo kan jedhe kana jechuudha amma maal jedhe ani keessa hin jiru kan keessa jiru wabii fi iyyaasuu faa namoota biraa haa jedhe mitiire amma immoo borummoo hin argitan waan biraa jedha ufee jechuudha waan biraa jira waan wal fakkaataa irraa nageenyu gurbaa kanarraa ani bar kanaafini gurbaa kanarraa uumaa dhaggeeffachuun barbaadu jedhe akkasumayyuu immoo Sumayyaa odoo deemanii itti odeessuu baatanii Sumayyaa odoo deemanii oduu itti odeessuu baatanii jechuudha mucaan nagaa fayyaadhaan ijoollee ishee guddifatu teesse. Seeduunis ani amma wanti inni seeduudha dhaamsa akka boleettii takkaatti dhaamu hoo jiraate ayyuu ofiinuyyuu kun hiriyoonni isaa barbaadaa jiru obboleewwan isiis barbaadaa jiranii akkasuma hanga isaaf danda'ame wabiin illee kun namoota adda addaatitti intinii ta'ee ofii isaatiif illee deemee barbaaduu dadhabee barbaachisaa jira jechuudha ofii isaatiif nageenya isaatiif jedhee raawwate
Kanaafuu odoo Seedoon gara ijoollee isaatti deemee haadha manaa isaa biratti deemee xiqqoon taragaaga'uun hin dhufti natti fakkaata gaafa sana oduun asiif achi deemtee odeeffamtu kunis ni dhaabbatti gaafa sana bilbilli asiif achi deemtee bilbilamtu kun so odoo Seedoon